بري أيا فمو إتنسي ما ننجتي كنو بري فما كان كأولين سيفيدا درسني كذي سأولين سيفيدا Aye mute فمس godha. كم Amo mute كمسي godha. ده kita satu nunggu Mute bagaimana godhi abdi mute Aye godhi. muti godi nafat muti godi. Itu bukan lihat. Ajaan miti godhan. Amma akkana gaafiin akkana mucaan kun jireenya natti hadhaa'ee karaa biyya ormaa deemee dalagadha jedhee su'uudii deema jedhee karaa jijjigama maal kanatti isaa laayivii jiru ramadaana keessa agarree nama hedduu wajjin turre agarree kasanirraa hafeen galsi isaatirra seennee anaa mubaarakiin fa'a taane galsi isaatirra seennee guyyaa lammatamu akkas fidee waliin haasofne. Yeroo san ijoollee waadaa seenaniif hin jiran ammallee lubbuun hin duune Abdurrashiid jira mucattiin reef kaasaa ture jirti East Afrikaan tokko fa'a jiran isin galee isa dhugaa yoo barbaadde jechuudha. Warri waadaa seeneef sun akkaawuntii isaa lakkoofsa isaa qabatan obboleewwan kiyya kan inni naa erga kana rabbiin harka kiyya qomaxaa haa godhu ani nama maqaa qabu abbaa kiyya jira risiitti nu agarsiisu. Kazaan gaafa kaanii keessatti barreessee birriin sun hoomuu nan geenne jedhe dhaqee ijoollee gaafadhee risiitti na erganii risiitti jara ergeef Abdurrashiid hin beeytanii gaafadha miidhagduu hin beeytanii gaafadha obboleessu. Ani birrii isaa namni irratti as kaayirootti achi ergine rabbi harka kiyyaa qomaxessu. Warri waadaa seene anaayyuu guyyaa san dhibba faana nama waadaa naa seene isaaf ergaa jedheen anka beeku. 200 haa ta'u 100 haa ta'u waadaa seenanii fi nan geenne homuu naan jennaan Abdurrashiid gaafadhee risiitii isaa erge naa erge kunoo siin ergine miidhagduu gaafadhee kunoo siin ergine jedhee risiitii warra ergeef irraa fuudhee itti erge. Kasanirraa hafeen yeroo sanitti waadaan seenameef kan inni matu kana oluu ta'uu danda'a. Yoo mana keessatti waadaa naa seenanii birriin galma kiyya naa hanqatee jette waan tokko. Kasanirraa hafeen an akkaawuntii kiyya maxxansee yookiin immoo kaashaappii nama natti dhiyaatu maxxansee bakka tokkotti walitti guuree fi birriin mucaa kanaa ka'an nyaadhee hin jiru inni dhufee sii madhaa maal jennaan obboleessoo namni waadaa sii seene ka waadaa galmaan ga'uu barbaadu sii erge warra kaan immootu gaafadheetiin online irratti illee mucaa sanii waadaa seentan waadaa keessan galmaan ga'a jedhe yeroo hedduudha deddeebi'e eega uummanni waadaa sii seene siin ergin akkaawuntii kee lakkoofsa kee beekanii tiktokii kee beekanii si erganii nama baay'ee si daawwataa ture anumaa si gochuu hin danda'u hudduu harree seenuu dandeetti xiyyaafuu miskiinaa jedheen ammallee yoo ta'e sirreeffadhu wanni ana si achi si erge tokko hin jiru kasi risiitii san abbaa risiitii sanillee hin duune si fiduu danda'a jarri sitti himuu danda'a namni natti erge an achi si erge hin jiru asillee sirreeffadhu malee yoo karaa baaratti si deebisuun xiyyaaraan si galchuun gadoo taate ani beeku garuu ani karabbiin natti ergu sodaafillee miti iyyaa oole iyyaa buli sumunii ta'e takka namarraa an fuudhee asii achi si erge hin jiru namni birrii kee irraa fuudhee. Daqiiqaa osoo dhaggeeffadhu iyyaa oole iyyaan bulu'an daqiiqaa keessan furmaatatti kenna akka durii nan seenaa bibi dhaggeeffadhu namni caammaa turkaatu haddas akkasuma nama ta'e feemesta fammasta dhiifatte habiibi maatii qofa galee. naif ati amma risiitii asinitti erga maxxansin kijibini atilleen maxxansi risiitii amma kun asirratti inni maxxansi. Razmaan isintu bara bane kiingi isintu bara bane miti ani birrii mucaa. Buyi deebi isi buusa. Ani qoy asli. Asli waan tokko himata. Asli na erge kunu. Kaaslin si ergo sontaane kaaslin irra ergame aslin si dorgate. Kaaslin si dorgate. Kantas gabbaan. Ajechuun akka jechuun maal jechuun? Haa baasu dhiis kamaan ergeef haa baasu. Maal jechuun? Waan mudatu kaa maqaan. Taayib amma lakkoofsi akkana adii jira. Zoom godhi. Ameerikaa irraa ergamuufiin argitu amma risiitiin akkana hin jira Afrikaa keessa. Zoom godhi. Abdurrashiid jedha kunoo. Abdurrashiid Ameerikaa jira. Sirna terge kana darasanya kan sirna terge mormuu jirta. Kannaan gaafadhee sitti erge ka homuu nan geenne ati jennaan gurbaa gaafadhee risiitii irraa fuudhee sitti erge. Birrii si erguuf risiitii si erguun tokko miti bar.
asli kiyya kun wala lila kuno sinna erge darafenyi kana sinna erge kan immoo afe meerre jennaan itten si manan jette kana fe na biran geenye asli kana fe na biran geenye mallaqni ijoollee dha yookaan asli yookaan naa kenna agarreeti kaasi warningi fida waan ta'eef kun amma sirrii argame miti kaasi kalaas warningi nurratti ergaa kaasi wanni dhageeffadhu Abdurrashiid jedha ibsa abdii na dhageeffadha ina mucaan kun wanni tokko nan geenne jedhee waakkata gizee inni waakkatu Abdurrashiid nama nutti dhiyaatu keessan dhaqee Abdurrashiid kuno kumni afurtamii kan nama naa galee jiraate nuti gootu abdii moosi biraa deemu Muyutu qabadha. Dubbadhu asliyaati namni kuwwan muyutu qabadha. Abdiin asliin nama tiktokii galtirratti sodaachisanii miti. Akkamiin seetanii ibsa abdii dhageeffadha. Mucaan kun naa barreesse karaana deebiftee akka deemeen dalaganne karaana deebiftee qilleensa irratti nagatte jedhee naa barreesse dhufe. Achumaan Abdurrashiid nama baay'ee walitti dhiyaannu miidhagduu nama baay'ee walitti dhiyaannu miidhagduu Boorana hin beeytanii keessan dhaqee itti barreesse Abdurrashiido mucaa dheengadda waadaa seentebsan maaliif hin dagatte erginiif jennaan bar qaata ergeefi jedhee risiitiin kunootii aslii kennaa jedhee natti erge. Aboo ijoolleen qaata si ergite kaafanillee si gaafadha kunoo risiitiin jara si ergan immoo kunootii jedhee itti erge. Risiitii mucarraa fuudhee itti erge malee birrii isaa fuudhee ufiin ergine. Risiitiin kun immoo akka risiitii ani ittiin erguullee hin taane risiitii akkanaatillee erguu hin dandeenye hundi keessan beeytan. Birrii mucaa kanaa sumunii tokko wallaahi sumunii tokko rabbi ilmooti yarana kakachuli by the way. Ati ijannoo feetu fidadhu sumunii tokko birrii mucaa kanaan as seenne garuu kunoo kana risiitiin kana waakkannaan ijoollee gaafadhee ergeef. Kakanarraa hafeen awwanni beeku tokko hin jiru rabbi si haa taradde. Hayyee naafiyaa dirraa gaafii qaba. Naafiyaa dhageeffadhu dubbachuun dur. Dhageeffadhu naafiyaa. Dhagaa jirta naafiyaa. Inumaayyuu asliin kan namni si erge malee ati immoo akka waan asliirra ergamee asliin si dhoorgateeti. Asliin garuu anarratti wanni ergame hin jiru namni erganii siifuu erganiitiin hin jechuudha. Akkaawuntii siif baname irratti risiitiin aslii gahee asliin ati amanuu dinnaan risiitii si ergee jira. Asliin anarratti wanni ergame hin jiru jechuudha jira. Afaan isaa irraa dhaga'u jirtaami. Dinki ilaal. Maalleeyni masirraa si ergame hin jiru dhageeffadhu obboleessoo dhageeffadhu. Maalleeyni masirraa si ergame hin jiru maallaqa namni si erge gurbaan risiitii irraa ergaa jeeni si dabarse obboleessoo. Doolaara 200,000 guurame sani eenyuu sitti hime ragaa qabda nu ol baasi. Amma doolaara 400,000 san ragaa isaa nuuf fidi. Doolaara 400,000 ragaa fidee. Doolaara 200,000 kaasni irra si guurame ragaa nuuf fidi. Maal jechuun? Koi. Dhageeffadha. Koi jaalladha. Maal jechaa jirtan? Utuu warree seeni maal jechaa jirtan? Sitti himaa jira gurra yoo qabaate gurra qalqala yoo qabaate sitti himaa jira bara. Akkatti Kalau si aku dapat paham bantah, seri cepat seri cepat. Wanni anjechuu barbaade dhageeffadhu naafiyaatti dhageeffadhu miira keessaa fayyadillee nuti asliin as keessa jiraatee fillee asliin sodaannu obboleessa kiyya dhageeffadhu nu haqarra deemna dhugaa dubbanna haqa baana dhageeffadhu miitii qabadhu obboleessa kiyya hay dhageeffadhu miitii qabadhu ila yoo mana asliitiif doolaarri 400,000 sun mana asliitiif guuramee nuun jetti mana asliitiif guuramee asliin naa ergee jetti asliin ammoo mallaqa kana an hin ergineefi ummata waadaa seeneetu ergeefi maa mallaqa kana isaan galchina gaafadhee jennaan ummanni kun ergeefi jedhaa jira yoo ammoo mana asliitiif sii guuranii aslii biratti 400,000 kana sii guuranii asliin birrii tokko qofa sii erge asliitu hattuudha yookaan ammoo situ asli balleesse dhugaa jirtu sitti himna dhageeffannu yaa dabalata asli nama guutuu irraa dura qabee irraa fuudhu namni waadaa seenee balleessa kee dhageeffannu abdi dabalata abdi mallee reefun tana asli irratti sii galame waada sii galamee dagatamee yennaan isarra naa galee jiyami ammas waa tokko jira isaan lama adda baasuudhaaf asliin nama maalla rasiitti ergisanaa fidu ammallee rakkoon qabu na TikTok irra jira waan ta'eef fideetuma akkana adda baasa addaan galan kalaas wanni biraan jiru yaada nama lamarraa waan hin faamneef an akkasitti walqixxummaadhaan jagaru nam tokko dhiibuun ta'u yaadni isaanii kara lachuuni burqisaa isaami asliin nama rasiitti ergisan fideetuma rasiite san siit ergeefi natti ergemo anarratti maallaqa ergitan jeetu kana gaafatu
Rabbi jedhaati wanta kofana dhaggeeffadha. Rabbi jedhaati tasgabbaan isiniin dubbata. Rabbi jedhaa wanta kofana dhaggeeffadha. Wanti isin dhaggeeffattanuu gaafa jalqaba mana asliitti gaafa maallaqni naa guuramu ni maallaqa akkaawunti maallaqa bakka itti walitti qabnu jira. Yoo maallaqa ijoolleen qimamii mana madaamii galchituuf kun inni hammasitti kanaan intini waan takka godhatee san booda maallaqa kaashaappiidhaan galu kan ammoo waan takka irra oolfachuu qaba yookaan baajaajii yookaan suuqii takka yuuni bannaafi jedhee akka maallaqni akkaawuntii kiyyarra hin galle kunoo asliin nama lubbuun jaan jiru nama kunoo gastii keessa jiru akkas jedhee dhorke akka akkaawuntii kiyyarra hin galle jechuudha. Isin galee miti. Kana booda erga maallaqni sun naa dhufuu baatee usee jennaan aslii maallaqni naan galle maali jennaan ooyii jedhee naan ishii jedhee tanan usee san booda 45,000 kaashaappiidhaanis haa ta'u waan akkatti galuun beeku kun darasaniin isuma ammaa kana naa dhufee jennaan maallaqni kiyya ka guurame yoo kanaa miti maallaqni gisee guurame afaaniin himame malee yoo qabaanii darasanii sii fidamu guurame afaaniin darasanii onni sii fiduma darasanii kan asliin natti erge sii fide kuno san booda maallaqni kan koo kanaa miti hangamitti akkanatti kana ta'uu qabaa jennaan kanaaf immoo ittiin sii hima siif galchanu naan jedhe. Ishi jedhee tanan eege. Naafiyaat hagalee fuusin dhaggeeffachuu jirra. Maallaqni kasii guurame kaashaappini moo zeelini moo kooyinaa sii darbami? Abibii kan kooyinaa ni miti lakkee kooyinaa ni miti. Asliitu abbaan asliitu filate abbaa irratti galu san asliitu filate kunoo inni kunoo nama jiru gaafadha. Asliitu filate nama irratti galu. Lakkee akkaawuntiidha warri doolaara akkaawuntii irratti gale. Ati bala mana mana ke maallaqni amma ati galee jettee dubbattu kun maafi 500 ati jettu kun zeeliin si guurame jechuudha. Natti fakkaata ka doolaara doolaarri kuma 400. Okay, ati ree kanarraa wanni ati beektu hin jirtu namni dhufee of qabe malee abbicha santu murteessaa jechuun siif innillee wanni isin beektan hin jirtu. Amma tana ati akka reefu dubbataa jirtani akka waan akkaawuntii maallaqni Ameerikaa asirraa isatti ergamee inni si ergetti dubbatte keessa duraatis. Kanaafuu amma isin lachuu miti abbichi zeelii maallaqni irratti dhufuuti inni sun isisan adda baasu maallaqni meeqatu irratti walii qabamee nama san beeku malee isin lachuu miti. Jara keenya wanta akkasii maasa rabbiin na argu namni lama doolaara 400 naa kenne miidhagduu warra Booranaa 200 naa kennite tokko immoo 100 isaa kennee jennaan dhiisaa isumaa kennaa jedhee 100 anaa 100 asliidhaaf ni walitti godhata jennaan. Siif kenne moo ibsii qabe laa dhaggeeffadhu siif kenne moo ibsii qabe waa beekuu qabda. Naaf kennani naaf hin kennine gaasee bakka asliini qopheessatti walii qabame malee anatti hin galfamne akkaawuntii kiyyaatu ni galfame. Asliidhaan ergine jaaniini asliirratti rasiitii erganii. Asli biratti walii qabame malee anatti walitti hin qabamne jedhe maal jechuudha. Laal naafiyaati namni ala kana jiru if qaba malee horii akka qabatu hin galchu. Amma dhaggeeffadhaa karaa takka dhaggeeffadhaa. Akkam ture teenneetuma haasayaa jirraa waadaa seenameef. Emergency mucaan kun hoteela jira warri amma barbaadan ammatti kunoo lakkoofsi isaa kana akkaawuntiin isaa kana abbaan barbaadan amma ergaa fi abbaan kun immoo boru iftaan namni kaashaappii nu ergitanii irratti walitti qabdanii fi waan ittiin suuqii wayii koksii wayii banatu. Mucaan kun namaadha abbaan qabne namaadha abbaa ofii osoo kaddamatu irraa jira jennaan nama ijoolleen gizee waadaa seenan warri waadaa seenan sun warra natti dhiyaatu jara keessaa nama tokkocha amma inni doolaara 100 sii erga anaan jedhe kana malee kuwwan hiriyyoota kiyya jara keessaa tokko Abdurrashiid lama miidhaddu sadi eenyu maqaa isaana jala badee hiriyyaa iluu fa'a hiriyyaa iluutiif gurraachatti mucaan si galee miti amma East Afrikaan suni anaanuyyuu doolaara 100 sillee ergee 100 isaa jennaan walin beenu ka koomenti majalatti ka gasira seene lakki an biyya baqallee jiraadhu ammatti isatu irra emooshin miira gaddaa keessa jira isumaa dabarsii jedheeni mucaa san sarchi godhellee dhabe nama waliin barreessineeni amma gaafa kaanii turre bara asli mallayni sun nan geenne jennaan miidhadduu dhaqee gaafa doolaara 200 akka ergiteef natti himtee risiitii na ergite
Abdurrashid dhaqee gaafadha. Doolaara risiitii amma nuti kan akka ergeef natti hime. Mucaan kun dhaqee gaafadha. Doolaara 150 haa ta'u iyyaadhu risiitii baasuu isinii soota baasuu danda'u yookiin deebee raafuu danda'a. Waasaappii an riboo ofirraa godhe ergeef. Maqaa isaa na jalaa bare si gala nama hiriyaati amma sarchii godhin argata jechuudha. Hiriyaa iluu fa'u ijoollee nu wajjin faamiliiti. Amma warra waadaa seeneef san keessaa warri akka faamiliitti ani yaadadhu jara sadii kana. Gaafa inni nakara akkaru risiitii kana tokkochaa miti ka sadiinitu itti erge. Gaaf kana warri kun warri waadaa seene mucaa anaanuu dhibba sillee sii kenna. Isallee dhibba galcheedhaan hin dhabe akka dhabe immoo isaayyuu itti hime. San booda gisee inni ol bahee sii madhaana obboleessoo ijoollee natti dhiyaatan sii gaafadhe. Hoomuu nan geenne jedhee na waakkate birriin tokko nan galle jedhee na waakkate. Risiitiin kunooti ka jara sadiini East Africa anallee dhibba waadaa seene lakki isuma ergi waldatti dhibba lama gori jedheen san hin dhabe. Warri natti dhiyaatu immoo si erge risiitii miidhagdullee ka Abdul Shakurillee ka mucaa amma maqaan isaa na jala bare kanallee amma TikTok isaa Itoophiyaa maal Itoophiyaa jedhama. Itti ergee ka kanarraa hafeen warri waadaa seene hundi waadaa galmaan hin ga'u waan sii godhuun qabu yoo feete na kassasi yoo feete na himadhu homaa rakkoon hin jiru. Ka waadaa sii seene ummata warri hayyee doolaaraan hayyee doolaaraan fakkeenyaaf darasanii jara sitti ergan meerre kana danaan gide birri kuma burtamii shan Itoophiyaan biyya jiru kana keessaati doolaari sitti ergan tokko 150 doolaari ni meeqa ta'a tokko doolaari 200 miidhagduu meeqa ta'a kan immoo ammas immoo doolaari 150 ta'e meeqa akka ta'e hin beeku siin jedhe sun meeqa ta'a mee naaf dhiiga darasanii san kanatti ergite birri kuma 45 Itoophiyaati ija waliin na jara keenya isin nama feemisii qofaaf hin balminaa dhaabbatanii Abbi Aboora geeffattu. jedhaa fa'aa karaa keessa. Amma eeshi. Amma murtaan isaan qaba. Aboo naafyaa tokko mara. Doolaara meeqa si ergi? Risiitiin kun doolaara meeqa? Miitii qabadhu naafyaa tareedhaan dubbanna. Naafyaa ati hin jirtan jarjarin.